Harkee mitiin kun sobaa gooftaa Yesuus hin malee boruun dhumtuu hin darbaa waan darbee kan gargaaree. Maaltu firdii fidaa? Maaltu moraara fidaa? Maaltu araara buusaa? Isa jedhu nuti dubbataa tureera Waaqayyo. Cubbuun diina Waaqayyo akka ta'e hundumti keenya beekna. Namni cubbuu wallaalas keessa hin jiru garuu cubbuu dhiisuu, cubbuun diina ta'uu, cubbuun dhuma namaa fokkisisuu na akkaataa cubbuun itti hubannu, akkaataa cubbuu itti balaaleffannu Waaqayyo nu barsiiseera. Maaltu araara buusa isa jedhu immoo tsoomuu akka ta'e, garaa na'uu qabaachuu, hafuura dhugaa qabaachuu isa kana kanaan argineerra. Namoonni hafuura dhugaa qabaatan yeroo hundumaa waan nyaataniif waan dhuganitti hin rakkatanii, waa lubbuu isaaniitiif yeroo hundumaa dhiphatu. Phexros keessatti akka dubbatu Nohi faa akkuma kanaa Loox faa jalloota gidduu nagarataa turanitti hafuurri dhugaa isaan keessa waan jiruufi hin gaddu tureedhan, hin dadhabu ture. Yeroo hundumaa hin gaddu, hin yaadda'u. Phaawulos immoo akkas jedha lamaffaa Qorontos boqonnaa 6 keessatti nuti jedha hin tsoomna jedha. Hin tsoomna, namoota dhimma baafne hin fakkaanna. Waan biyya lafaa kana hundumaa akka waan gatii hin baafnetti hin lakkaawwanna jedhetu gogoota hin fakkaanna, beekumsaan dubbanna jedhe waan baay'ee haasa'a. Igaasa kana warra hafuura dhugaa isaan keessa jirutu akkatti jiraata. Dhaloonni gaafa cubbuutti kufan, ajjeesuun gaafa itti fufu, dhiigni dhangala'uun gaafa itti fufu, wanti sukkanneessaan gaafa itti fufu, warra hafuurri dhugaan keessa jiru hin gaddu, hin boo'u, itti himu, hin barsiisu. Firdiin warra cubbamootatti dhufu rakkisaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufu tokkoffaa isaatti hojii seexanaa diiguufidha. Hojiin seexanaa immoo inni hamminadha. Cubbuu, ajjeesuu, balleessuu isa kana diiguudhaaf dhufe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaa Kiristoos Yesuus hojii seexanaa diiguudhaaf mul'atee jedhama macaafa. Hojii seexanaa diigame jechuun hafuura hamaan iyyee ba'e jechuu duwwaa miti. Hojii seexanaa diigame jechuun waldaan baay'ate, waldaan intarneetii baay'ate jechuu miti. Agalgaa'onni baay'ate jechuu duwwaa miti. Faarfatoonni baay'atan jechuu duwwaa miti. Hojii seexanaa diigamuu jechuun cubbuun gaafa qannasaa dhufe, cubbuu balleessuu dadhabne hin qannamne cubbuun gaafa badaa dhufe, namoonni waaqa sodaataa gaafa dhufan, cubbuun gaafa dadhabaa dhufedha. Maal jennaa? Hojiin seexanaa diigame jenna. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe, seexana baase nama keessaa. Erga seexana baase booddee hafuura Elzaabetiin itti gargaaramee hafuura hamaa baasaa jedhanii namoonni irratti gunguman, Fariisonni irratti gunguman. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti akkas jedhe garaa isaanii keessatti argeetu ilaamee jedhe, seexanni seexanan baasu. Mootummaan Waaqayyo lafa kanatti waan dhufeef seexanni iyyee ba'eedha. Seexanatti iyyee ba'e jechuun cubbuuti iyyee ba'e. Waan nama dhibu keessaa inni durii iyyee ba'ee deebi'u. Namoonni kaleessa cubbuu keessa jiran, namoonni kaleessa kan akka Phaawulos fana majeessaa turan, erga hafuurri hamaan isaan keessaa ba'ee hafuura gurguddoo qabate booddee hojii gaarii hojjechuutti ka'an, qulqullummaatti ka'an, kan akka Maatiyaas fa'aa kaan qaraxxoosa turan. Innaa isaan kun hundi isaanii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti erga amananii booddee hafuura gurguddoo fudhatanii booddee hafuurri hamaan isaan keessaa iyyeesaa ba'u, calliseesaa ba'u. Hafuurri hamaan nama keessaa hin deema. Hafuurri hamaan dirqama iyyee deema bichaa miti, callisees hin deema, iyyees hin deema. Haa ta'u malee namni sun erga hafuurri hamaan keessaa deeme booddee jireenya qajeelummaa jiraata. Inni ammaa garuu isaa dubbataa cubbuu hojjeta. Isannaa Yesuus Kiristoos tajaajilaa ture keessaa wanta adda godhu inni guddaan inni ammaa faarfataa cubbuu hojjeta. Inni ammaa barsiisaa cubbuu hojjeta. Inni ammaa mana Waaqayyoo maqaa Waaqayyoo dhaataa cubbuu hojjeta. Gaa'ela irratti gaa'ela dabalaa. Sanyiidhaan qoodee, lagaan qoodee ilaala. Ilaalchisaa hin fayyine. Oromoo ta'e inni kaan Shawwaadha, inni kaan Wallagga waliin jedha. Inni kaan immoo Oromoo danda'aa, inni kaan afaan Amaaraadha. Inni kaan Tigiriidha, inni kaan Kanadaadha. Egaa inni kuni baay'ee ulfaataadha bara keenya kana keessatti. Hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ate. Hojiin seexanaa immoo cubbuudha. Jibbi kan seexanaati. Kana diiguudhaan mul'ate Waaqayyo. Iddoo tokkotti immoo eenyuyyuu kan Giriikii miti jedha. Eenyuyyuu kan Giriikii, Iyyudii otoo hin ta'in Waaqayyoon namoota hundumaaf du'edha. Gurraachaafis adiifis Kiristoos hin lallabama. Kiristoos hin faarfatama, Kiristoos hin waaqeffama. Dandeessa jennaan afaan sigaleen, afaan Arabiffaanis tajaajili, Tigiriffaanis tajaajili, Amaariffaanis tajaajili, Walaayittaadhaanis tajaajili. Tajaajilamis hin dhageessa taanaan. Egaa ilaalcha isa kana fayyisuu qaba gaa. Dhuguma gooftaa Yesuus Kiristoos amannee rannaa ta'e. Dhugumaan nuti
duuka buutota gooftaa Yesuus Kiristoos innaa taane ilaalcha kanarraa fayyuu qabna. Hafuura dhugaan dhuguma si keessa jira ilaalcha kana keessa hin jirtu innaa taate ilaalcha kana keessa hin jirtu innaa taate dhuguma hafuurri Waaqayyoo si keessa jira hafuura dhugaa si keessa jira. Waaqayyoon sodaatta innaa taate sirbaa fi faarfannaa gargar baastee beekta gargar baastee dhaggeeffatta innaa taate dhugumaatti hafuura dhugaa si keessa jira. Kanaaf hafuura dhugaa hafuura dhugaa hafuura dhugaa hafuura dhugaan gara jireenyaatti nu geessa. Hafuurri dhugaan jireenya bara baraaf nu qopheessa. Hafuurri dhugaan bara namni wawwaatu bara namni waan qabatu wallaalu nu oolcha hafuurri dhugaan. Kanaaf hafuurri dhugaan akka dhufu gara jireenya keenya gara mana keenya gara laphee keenyaatti kadhachuu qabna. Dhuguma immoo hafuurri dhugaan nu keessa kan jirus nu keessa jira kan jirus yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee hafuura dhugaa sagalee Waaqayyoo nuuf waa'ee dubbata. Yoo'eel kaleessa barachaa ture dheengaddas barachaa ture. Yoo'eel kana keessatti Yoo'eel boqonnaa 2:28 irratti maal jedha? Waaqayyo ammas bara booddeetti ana hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa. Ilmaan keessaniif intaloota keessan raajii hin dubbatu. Manguddoonni keessan abjuu hin abjootu. Dargaggoonni keessanis mul'ata hin argu. Bara sanatti ani hojjetoota koo warra dhiirotaa fi warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo nan dhangalaasa. Waaqa irratti lafa irratti milikkita dhiigaa fi ibidda utubaa haaraas nan agarsiisa. Guyyaan koo inni guddaa fi sodaachisaan sun utuu hin dhufiin dura aduunis dukkanatti jiinis dhiigatti otoo hin geeddaramu maqaan Waaqayyo warra waammatan hundinuu garuu hin oolu. Akkuma ani Waaqayyoo jedhee ture warri ani waame tulluu Xiyoon irratti Yerusaalem keessatti hafanii fayyuu jedha. Hin fayyuu maqaa Waaqayyoo hin waammatu. Warra hafuuricha kana fudhatan warra hafuurichi kun irra buufatee maqaa Waaqayyoo waamachuudhaaf wanti isaan rakkisu hin jiru jechuudha. Wanti isaan rakkisu hin jiru. Maqaa Waaqayyoo waamutti dhiyoodha. Yeroo hundumaa maqaa Waaqayyoo waamuun afaan isaa irraa hin dhabamu. Yeroo maqaa Waaqayyoo waaman immoo wanta afarraba isaan irraa bahu immoo humna qaba. Hin dhaaba, hin jijjiira. Kaduwwaa miti hin fayyuudha. Egaa yeroon Waaqayyoo inni guddaan akka dhiyaate edha iddoo sanatti guyyaa Waaqayyoo jedha. Obboloota koo warri guutama afaan haaraa warra argattan guutama hafuura qulqulluu warra argattan maqaa Waaqayyoof akka dhaattaniif humna akka argattaniif maqaa Waaqayyoo akka waammattaniif sinaa gargaaru hafuura qulqulluuyyuu malee guyyaa Waaqayyoo isa gara dhumaa nutti agarsiisa kutaan kun. Warra hafuura qulqulluutti of keetti argitan afaan haaraa dubbachuu of keetti argitan akkuma kana lisaan dubbataa jiraattan mul'ata argaa jirtan abjuu argaa jirtan warra hafuurri qulqulluun karaa kanaan sin keessatti mul'ataa jiru. Yeroo Waaqayyoo isa gara dhumaatu isinitti mul'ataa jira. Kiristoos dhufee akka balbalarra ga'e isiniif qabsiisaa ta'u isiniif fayyinaa ta'u isiniif jajjabinaa ta'u isiniif humna ittiin seexana baaftan humna ittiin namootaaf raajii raajjan humna ittiin immoo afaan haaraan kadhattan isiniif haa ta'u malee warra kaaniif milikkita dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos balbalarra ga'e agarsiisa. Egaa kanatti haalee wanti dhufu yoo jiraate jiini aduun dukkanatti jiinis dhiigatti otoo hin geeddaramuun jedha. Jiiniif dukkanni geeddarameera isa jennu yoo geeddaramuudhaa baate akkuma afaan haaraa dubbanne Yoo'eel iddoo kanatti raajee hojii ergamoota irraatti namoonni afaan haaraa dubbatanii nuti sarara afaan haaraa dubbataa jirru hafuura qulqulluutti guutamaa jirru raajiin kunis raawwatama gara fuulduraatti. Inni ammas yeroo tokko miidiyaa irratti hin ba'a. Yeroo urjiin aduun mul'atti tokko hin jirti aduun dukkanaa'ee ture yeroo darbe keessa dhufaatii gooftaadhaan sooshaal miidiyaadhaan namoonni baay'een haasa'aa turan. Namoonni baay'een dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee jedhanii haasa'aa turan. Isa kana miti kun. Isa kana miti. Jiinis akkas taate jedhanii naannoo sooshaal miidiyaa irraan arge naannoo gara Wallaggaatti aduun akkanatti baate jedhanii kan haasa'an jiru. Wanti kuni isa macaafni qulqulluu iddoo kanatti dubbatu ibsa jedheen fudhadhuan. Sababiinsaa akka namni hundinuu argutti akka namni hundinuu beekutti Itoophiyaan, Afrikaan, Ameerikaan ardiin torban amma argan dirasitti aduun dukkanatti geeddaramti. Jiin dhiigatti geeddaramti jechuudha. Akkasidha seerri isaa. Kana bichaa miti namoonni akkas jedhu mootummaa irratti ka'aa jira jedhu. Kanaafuu dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos ni dubbate raawwatameera. Jedhanii jibbiin bal'ata jedhanii yaadu. Jedhanii haasaa jiru. Dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ga'eera jedhanii namoonni amma akkatti barsiisan jiru.
Isa kanatti raafamuu hin qabnu, isa kanatti yaaduus hin qabnu. Innamma namni keenya ta'u, innamma mootummaatti ka'u, ollaatu ollaa irratti ka'aa jira malee mootummaa irratti ka'aa jira miti. Mootummaa irratti mootummaatti ka'aa jira jechuun akka waliigalaati, akka addunyaatti malee akka Itoophiyaatti, akka safara tokkootti miti. Isa akka safara tokkootti miti. Safara tokkotti miti. Afurri kun garuu humnaan hojjetaa hin jiru. Yeroo tokko immoo namoonni akkas jiru, silsaa siddistiin jedhu, silsaa siddistiin hojjetaa jira, 66 hojjetaa jira jedhu. Haa ta'u afurri kun dura yoo hojjetaa ture, bara Sodoomiif Gomoraa yoo hojjetaa ture, garuu bakkee ba'ee gaanfa baasee mul'anni Yohaannis jedhu sana ta'ee hin jiru. Walumaa galatti maal isin jechuun barbaada? Inta ganaa gara fuulduraatti eegaa akkuma afaan haaraa dubbanne akkuma namoonni naannoo hafuura qulqulluutti guutamaa jiran ammas guutamuuf jiru guutamu. Amma yeroon kun yeroo hafuura qulqulluutti guutamanidha. Yeroo waldaa kiristaanaati. Yeroo namoonni mandara keessatti guutaman, yeroo namoonni yeroo qophaa kadhatan hafuura qulqulluutti guutaman, kaan isaanii mul'ata argan, kaan isaanii abjootanidha yeroon kun. Waldaa keessatti hafuura qulqulluutti guutaman yeroo hafuura qulqulluutti, yeroo waldaa kiristaanaati yeroon kun. Garuu itti aansee aduun dukkanatti jiinis dhiigatti hin geeddaramti jedha. Inni kun dhiyaachuuf jira gaa. Inni kun kanatti taalee dhufaa jechuudha. Qulqulluuti yeroo waldaa kiristaanaati yeroon kun. Garuu itti aansee aduun dukkanatti jiinis dhiigatti hin geeddaramti jedha. Inni kun dhiyaachuuf jira gaa. Inni kun kanatti taalee dhufaa jechuudha. Kana keessatti maal agarsiisa kutaan kuni lakkoofsa 32 irratti maal agarsiisa? Maqaa Waaqayyoo warri waammatan hundinuu in ooluu jedhe. Akkas jechuun maal jechuudha? Warri hafuura qulqulluu ceephaan, warri carraa hafuura qulqulluu hin argatin, warri carraa hafuura qulqulluutti guutamuu hin argatin, hafuura qulqulluutti guutamuu isin hin jedhu, warri gooftaa Yesuus Kiristoositti amantanis afaan haaraan dubbannes, warri gooftaa Yesuus Kiristoositti amantanii afaan haaraan dubbattanis sin hafuura qulqulluu sin keessa jira. Haa ta'u malee warri maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne, warri maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin jajanne, akkasumas immoo warri hin abboomamneef, warri qajeelummaatti hin jiraanne, isaan kanaaf yeroo sodaachisaadha. Yeroo firdiidha jechuudha. Kanaaf dafee namoota keenya bira wangeelii qaqqabuu qaba. Haati kee nama nennaa taate, abbaan kee nama nennaa ta'e, obboloonni kee nama nennaa ta'e, eeriyaa kee irra safara kee irratti namoonni Kiristoosiin carraa amanuu hin arganne nennaa ta'e daftee qaqqabsiisuus irra jiraata. Guyyaan hamaan dhiyaateedha jechuudha. Yerusaalem keessatti warri ani waame tulluu Xiyoon irratti Yerusaalem keessatti hafanii hin fayyuu jedha. Yerusaalem gaafa jennu lallabaa biyya sanaa yookaan raajii biyya sanaa waan ta'eef Yoo'eel kana raajii dubbate malee sagaleen kun hunduma keenya hammata. Hundumti keenya hin fayyina jechuudha. Hundumti keenya hin fayyina jechuudha. Carraa fayyinaa qabna jechuudha. Fayyuu jechuun gaannaba ooluudha. Egaa amma fayyiteettaare gaafa fayyiteettaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo dhufe gooftaa Yesuus Kiristoos bira ragaa qabatamaa qabda. Maqaan kee akka keessa jiru beektaa. Wanti dhugaasii ba'e laphee kee keessa jira. Dhugumatti amma fayyiteettaa. Fayyinni guddaan siif ta'eera. Makaraan dhufuuf jira. Lafti kun akka gabaaquuf jirti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos loluuf jira. Amma Yesuus lolaan jiru. Seexanaaf warra seexan duukaa bu'anitti gooftaa Yesuus Kiristoos sagalee aariitiin dubbachuuf jira. Egaa isa sana ooluudhaaf har'a mirkaneeffatteetta hafuurri dhugaan si keessatti waa'ee Kiristoos mirkaneessu jira. Akka fayyite dhugaasii ba'u jira. Waan nama dhibu keessa namoonni baay'eetu waldaa keessa jiranii yoo dhufne yoo gooftaa Yesuus Kiristoos dhufe gaaratti wal argina yookaan asirratti wal argina gaafadhan isa maaltu beeka jedhu. Warra akkasii hafuurri dhugaan keessa hin jiru. Dhugaa keessatti hin baane hafuurri Waaqayyoo dhugaadha. Waa'ee Kiristoos dhugaa nutti hima akka waan argannutti nutti hima. Anti kikkilenyaa jireenya bara baraa kan galu dhugaa naaba hafuurri Waaqayyoo nan galaan shakkiin qabu. Jireenyi bara baraa akka jiru shakkiin qabu. Gooftaan kee Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti ergamootaan ajjababee akka dhufu shakkiin qabu. Du'aa ka'uun akka ta'u, tinsaayin akka ta'u, inni bineensi nyaate, inni waraabessi nyaate, hundinuu akka ka'an shakkiin qabu. Akkuma kana immoo waldaan kiristaanaa akka butamtu tokko otoo daakuu wajjin otoo daakanii lama taanii daakanii tokko biraa fudhatama, lama taanii rafu tokko biraa fudhatama, lama taanii qotu inni kun biraa fudhatama, inni kun hundinuu shakkiin qabu. Inta shakkiin qabu akka ol butamu shakkiin qabu. Ammuma sammaa kana otoon carraa san argadde akka ol butamu shakkiin qabu. Garuu yoon keessa darbe yoo otoo inni dhufiin fooniif lubbuun koo gargar bahe tinsaa'ee akkan argadhu shakkiin qabu. Kun kan dhugaanaa ba'e argee miti baay'ee riisarchii godhee miti hafuura dhugaa sanan fudhadhe hafuura dhugaa sanan fudhadhe bara dhumaa irratti hafuura koo foon qabeessa hundumaa irratti gadi nan dhiisa isa jedhe sanatu dhugaanaa ba'e narra bu'e. Kanaaf adda baafadheera. Ati obboleettiin koo ati obboleessi koo ijoolleen Waaqayyoo warra as keessa jirtan dhugaa sinii ba'a hafuurri Waaqayyoo sin keessaa jireenyi bara bara akkas hin dura jiru dhugaa sinii ba'a moo ammayyuu hin shakkitu. Amma hin shakkitu
sammuun keessa hin amanu afurri dhugaa sirraan buune ammayyuu siin. Egaa afura dhugaa kadhachuutu si barbaachisa. Afurri dhugaa sun afura Kiristoosi. Afura Kiristoosi. Afurri Kiristoos nama dhaaba. Afurri Kiristoos nama ceesisa. Afurri Kiristoos nama guddisa. Afurri Kiristoos dhugaa namatti hima. Egaa afurri Waaqayyoo kiristaana keessa hin jiru naa ta'e kiristaana miti. Waldaa dhaquu danda'a. Haadi ta'uu danda'a. Waldaa keessa jiraachuu danda'a. Maqaa Waaqayyoo calluma jedhee humnaan otoo hin ta'in dhugaa otoo hin ta'in dha'uu danda'a. Faarfannaa humnaaf dhugaan otoo hin ta'in faarfachuu danda'a. Garuu namni kun wanti dhugaa isaa bahu isa keessa waan hin jirre waan biyya lafaatu isa amansiisa yeroo hundumaa. Nama afurri qulqulluun keessa hin jirre waan biyya lafaatu isa amansiisa. Ejji isa amansiisa. Hanni isa amansiisa. Manni gurguddaan isa amansiisa. Qabeenyi isa amansiisa. Aangoon isa amansiisa nama akkasii. Namni bifa bareedu isa amansiisa. Waan biyya lafaa kana keessatti cacalaqqisu babbareedu kun isa amansiisa. Namoota afurri Waaqayyoo keessa hin jirre. Egaa namoonni afurra dhugaa kana fudhatan wanti lafaa kana isaaniin amansiisu. Akkas jedha Phaawulos. Waan biyya lafaa kana irra jiru hundumasaa waan waa'een baafnetti lakkoofneerraadha. Iddoo tokkotti immoo akkas jedha boqonnaa Qorontos 2:10 irratti maqaa tajaajilli keenya maqaa garee akka hin arganneef jedha. In soomneedha. Nama dhimma hin baafne hin fakkaanneedha. In arrabsame beekumsa hin dubbanneedha. Namoota daataane yookaan immoo hiyyeessa taane namoota baay'ee soorobsineedha. Ofii keenya yana dhabne namoota baay'ee namoota ayyaanaa goone jira. Kana jechuun isaa maal jechuudha? Waa'ee biyya lafaa dhiisuusaa waan biyya lafaa isa amansiisuu dhiisuusaa akkas jedhamu iddoo tokkotti ani jedhe duuti bu'aa kooti jedhe. Duuti bu'aa kooti ani yoon du'e biyya lafaa kanatti nan obbaafadhe duuti bu'aa kooti jedhe yaasaa. Egaa maal fudhate? Afura dhugaatu Phaawulos keessa buufate. Raajiin kunis raajii Yo'eel kunis afurri dhugaan akka nama barbaachisu raajii dubbate. Raajii dubbate. Afurri dhugaan kun bara dhumaatti akka gadi bu'u. Namoonni baay'ee immoo afura dhugaa kanaan mirkaneessu labsiin afurri dhugaa kun isaan kee taa'ee mirkaneessuun akka fayyan iddoo kanatti hin dubbata. Lakkoofsa 32 irratti akka fayyan akka oolan hin dubbata. Barri jiini jijjiiramtu, barra aduun geeddaramtu, barra akka ibidda birrijaa gidduutti barri hammaatu geeddatti akka oolan hin dubbata. Egaa waan tokkoon sitti hima as keessa kan jirtu afura qulqulluu fudhattee kan jirtu hin oolta. Bara rakkinaa oolta. Bara dhiphinaa oolta. Bara hamaa namni sodaatu, namoonni biyya boshan sodaatin, namoonni gurguddaan sodaatan, namoonni birrii qaban sodaatan hin oolta. Hin oolta. Maqaa Waaqayyoo oomuudhaan oolta. Afurri fudhatte kanaan hin oolta. Afurri dhugaanatti fudhatte kun sin sobu, sin qaanessu, sin dhiisu, sin kuffisu. Bara hamaatti sin kennu, du'a hamaatti sin kennu, siqaa isaatti sin kennu hin oolta. Warras keessa jirtan hin ooltu. Furguggee baroota keetti darbatamu hin oolta. Dhukkuba baroota keessatti darbatamu hin oolta. Dheekkamsa cubbamootatti dhufe, dheekkamsa warra nama geessanitti dhufe, dheekkamsa seexanaaf ilmaa seexanaatti dhufe hin oolta. Kanaga kanaka boqonnaan keenya kanaaf gammachuun keenya kanaaf aragalfiin keenya hin oolta. Ati nama oolu tas keessa jira. Tarii qabeenya hin qabdu. Akka namaa sanyii sin qabdu. Abbaan qabdu. Haadha sin qabdu. Obboleessitti ka'uu sin qabdu. Qabeenya sin qabdu. Qobaa keetidha. Duwwaa keetidha. Garuu waan tokko si keessa jira. Afurri dhugaa si keessa jira. Afura dhugaa kanaan hin oolta. Yoo darbe keessa yeroo koronaan bara 2012 koronaa yeroo biyya keenya keessa dhufe keessa biyya keenya koronaa vaayirasiin gaafa gadhiifame biyyoonni kan akka Xaaliyaanii yookaan Roomaa isheen jechuudha. Qabeenya gadi baasanii birrii gadi baasanii yeroo isaan gatan maaliif ennaan birriin koronaa vaayirasii balleessuu waan dadhabeef gadi baasanii yeroo gatan hin argamu. Argitanii bara addunyaan qabeenya ishii ittiin ooluu dadhabde beekumsa ishiin ooluu dadhabde keessatti ati namni afura dhugaa fudhatte hin oolta. Namni afura dhugaa fudhatte, namni afura qulqulluu fudhatte hin oolta. Waaqayyo si oolcha. Akkas naan jedha. Namoonni baay'een hin oolu naan jedha Waaqayyo. As keessa namoonni baay'een oolu. Afurri qulqulluun qabsiisa. Afurri qulqulluun qabsiisa. Qabdiin nutti kenname. Qabsiisa jechuun nama tokkotti ama fakkeenyaaf as keessaa ijoolleen shaamarranii ijoolleen dhiirotaa gaafa gara biyya alaatti deemtan wayyaa keessan haa ta'u, warqii dur qabdan haa ta'u, daa'ima keessan illee haa ta'u. Qabeenya keessa wayyaa keessa hamman gaafa dhaqee hojjedhee deebi'utti yookaan immoo iskoolaarshiippii kana baradhee deebi'utti naa qabettanii qabsiisa nama jaallattan tokkotti kennattu. Namichi suni qabsiisa kanaaf amanamee saaxinii gaarii keessanii kaa'uu didee mucaa keessan yoo ta'e immoo sinii guddisee sinii eegee itti sin ga'u yoo ta'e namni kun amanamaa miti jechuudha. Akkuma kana Waaqayyo afura kana qabsiisa nutti kenne guyyaa tokko nu harkaa fudhata. Yeroo tokko namoonni baay'een akka qabeenya dhuunfaatti ilaalu.
akka qabeenya dhuunfaatti ilaalu tajaajilaa ta'u waan karaa hafuura qulqulluu fudhatame kana waan karaa hafuura qulqulluu fudhatame kana waan kennamedha wanti kenname immoo fudhatamuu danda'a. Iddoo tokkotti immoo akkas jedha iddoo tokkotti hafuurri qulqulluun akka chaappaatti akka nu keessatti mul'atu dubbata. Chaappaa gaafa jennu chaappaan garuu namatti hin allaqu. Chaappaan waraqaa tokkotti innaa keessan yookaan innaa tuqxan yoo waraqaa wajjin citte malee irraa hin badu. Karaa biraatiin hafuura dhugaan kun nu keessa taa'ee jennaan humna namaatiin haalaan beelaan hafuurri qulqulluu kun nurraa kan miccamu kan nurraa badu miti. Kanaaf biyya lafaa keenya kana keessatti waa'ee mootummaa waaqayyo waa'ee biyya waaqayirraa kan dhugaa nu ba'u hafuura qulqulluudha. Warra hafuurri qulqulluun keessa jiru seexan hin danda'u. Akkatti ba'an beeku warra hafuurri qulqulluun hafuurri dhugaa isaan keessa jiru. Kanaaf hafuura dhugaa haa kadhannu. Hafuura dhugaa barbaannu. Waa baay'ee erga dubbate booddee Yo'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaastanii hamma dhumaatti dubbisuu dandeessu. Yo'eel kana hanga iddoo tokkoon dubbisa. Maal jedhaa lakkoofsa 4 guyyaan waaqayyoo dachaa firdii keessatti waan hojjetu waan dhiyaateef namoonni baay'een danuun dachaa isaanitti kadhachuuf hin gaarii yennaa ta'edha. Maaliif ennaa Israa'el duwwaa miti sagaleen waaqayyoo kuni nuufillee warra Israa'eliif hin ta'inillee maaliif ennaan fayyaa jiru hafuura qulqulluutti guutamaa jiru maqaan waaqayyoo isaan biratti hojjetaa jira waan ta'eef nama hundumaafidha. Iddoo kanatti kan inni dubbatu waaqniif lafti hin raafamuu jedha. Iddoo kanatti lammaffaa aduun ifa ishii hin dukkanaa'u ifti ishii fi jiin hin dukkanaa'udha. Iddoo duraatti dhiigatti geeddarama jiini jedhee aduun hin dukkanoofti jedha. Urjoonni immoo ifa ishii hin kennan jedha. Akkas jechuun urjoota amma arginu kana duwwaatuudhaa otoo hin ta'in dukkana namatti fakkaata. Rakkina irraan kan ka'e gaaffii namatti ta'uudhaan wanti hundinuu waan qabatan wallaaluudhaan akkas jechuun akkas jedhu jedha namoonni yaa gaarana natti jigi bishaan nana fudhadhu namoonni baay'een du'a barbaaduudha. Abdii kutannaa isumarraa biyya lafaa irratti umurii naa dheeressi yaa waaqayyo na jiraachisi jennu kana bor namoonni sababii barri hammaataa dhufuu fi yaa du'aa eessa jirtaa gara tulluu natti jigina dhoksii indi da'edha. Namoonni baay'een ajjeesuu barbaadu finyoon isaan dhudhee ittiin citedha. Namoonni baay'ee waan godhamu lafti kana hin jibbu jedha. Gaafa aduun ifa ishii dhaabdu aduun ittiin baatu sanaan qonni yookaan midhaan hin biqilu. Dukkanni akkatti fennaan nama jibbisiisa. Urjoonni ifa isaanii hin kennan jennaan jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf bara ulfaataa akka jiru dubbata jechuudha. Kun hundinuu kan ganaa ta'uudha. Irra caalaa raajii Yo'eel raawwatamaa kan jirudha. Kaan immoo kan raawwatamuuf jirudha. Egaa raajii dubbatame kanaaf qophoofne har'a hafuura dhugaa kana fudhanne Kiristoos Iyesuusiin amanne Kiristoos Iyesuus irratti immoo cimne akka dhaabannuuf Waaqa nu haa gargaaru. Egaa raajiin kun akka fayyinuuf nutti raajeera. Raajiin wangeelaa kan raajiin Yo'eel kuni ittiin akka jiraannu Waaqa nu haa gargaaru. Hafuura qulqulluun kadhadha namoota hundumaaf hafuura qulqulluun kadhadha. Ofii koos nan guutama. Isinis hin guutamtu. Humna sagaleetti guutamtu, humna qajeelummaatti guutamtu, humna ogummaatti guutamtu, humna raajii dubbachuutti guutamtu, humna abjuu arguutti guutamtu nan kadhadha. Waaqayyoo foon qabeessa hundumaa irratti hafuura koo gadi hin dhiisa waan jedheefi hafuurri waaqayyoo foon qabeessa hundumaa irratti hin dhufa. Warri sagalee kana dhaggeeffattan hundumti keessan eegaa hafuurri qulqulluun sirratti hin bu'a. Akkas jedha Yo'eel boqonnaa 2 irraa waaqayyo ammas bara booddeetti ani hafuura koo nama hundumaa irratti gadi nan galaasa. Ilmaan keessanii fi intaloota keessan raajii hin dubbatu. Manguddoonni keessan abjuu hin abjootu jedha. Mul'ata hin argu jedha. Bara sanatti ani hojjetoota koo warra dhiirotaa fi warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo nan dhangalaasa jedha. Haleluuyaa. Hafuura koo nan dhangalaasa. Ijoollee dubaraa irratti, ijoollee dhiiraa irratti, abbootii irratti hafuura koo nan dhangalaasa dha. Iddoo kanatti waan nama dhibu keessaa kutaan koo kan namatti tolu keessaa nan dhangalaasa jedha. Dhangalaasoo jechuun maal jechuudha? Tokko too nafiin natti dhangala'e jechuun maal jechuudha? Baay'ina kan qabu jechuudha. Bishaan tokko ofitti dhangalaafnu baay'ina kan qabu kan nama dhoksuu danda'u jechuudha. Har'a guyyaa har'aa kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluutti hin guutamtu. Hafuurri qulqulluun isinitti samaa irraa gasitti dhangala'a. Kanarraan kan ka'e ijji keessan hin banama. Ijji keessan dhugaa irratti banama. Qajeelummaa irratti banama. Dala bala bala bos pere bejene meglodonomos para badanema maganos para jina maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin samiin haa banamu.
samiin haa banamu. Narratti haa raawwatu kakuun kun ganama kana galgala kana sa'aatii kana nurratti haa raawwatu. Sagalee kana ija raajii kana ija sagalee kanaa jireenya koo irratti arguun barbaada. Warri jettan maandaasina qophaa afurri qulqulluun karaa barbaade isin keessa sinirra bu'a. Sinitti gadi dhangalaa'a. Sagaleen raajii kana Yo'eel boqonnaa 2:28 kun narratti dha'uu qaba. Narratti ta'uu qaba. Sagaleen kun dhugaannaa ta'e, sagaleen kun sirreennaa ta'e, sagaleen kun dhuguma waaqayyo biraannaa ta'e, narratti raawwachuu qaba. Jireenya koo irratti raawwachuu qaba. Warri jettan waaqayyo amma eegaa ani immoo amantiin nan kadhadha. Hafuura isaa irratti hin dhangalaasa. Hafuurri isaa irratti dhangala'uurraan kan ka'e ijji keessan hin banama. Qajeelummaa irratti banama. Dhugaa hubachuu irratti banama. Sagalee waaqa hubachuu irratti banama. Jireenya bara baraa hubachuu irratti banama. Dubbii waaqayyoo qo'achuu irratti banama. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluu fudhadhaa በኢየሱስ ክርስቶስ foon qabeessa sena jirudha. Foon qabeessa jedha iddoo kanatti garbeeliin jedhu foon qabeessi foon qabeessa jechuun nama lafee qabu, nama gogaa qabu, nama dhiigni keessa jirudha. Siidha maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaarraan kun raajiin kun sirratti akka fassamamu, raajiin kun sirratti akka ta'u, raajiin kun sirratti akka dubbatamu, raajiin dubbatame kun sirratti sagaleen kun sirratti akka argitu, laphee kee irratti akka argitu, jireenya kee irratti akka argitu, ofii kee irratti akka argitu maqaa Yesuus Kiristoosiin sitta dhangala'u bishaan samii waaqa irra jiru. Bokkaan samii irra jiru. Bishaan qulqulluun hafuura qulqulluun sun sirrattaa dhangala'u Yesuus. Sirrattaa dhangala'u Yesuus. Sirrattaa dhangala'u Yesuus. Sirrattaa dhangala'u Yesuus. Yeroo shaaworii galtan beektu gaa. Yeroo shaaworii galtan erga izwiichii shaaworii bantan booddee jala dhaabattu. Amma maqaa Yesuus Kiristoosiin akkanatti isinitti banameera. Mahandaa dadanamas. Rebelebelebelebelebes. Erga gara manaa galtanii booddee erga kilaasii shaaworii galtan booddee shaaworii kana hin bantu miti. Erga bantan miti bishaan kun gadi isinitti gadafu isin wala dhaabattu. Maal gochuudhaaf dhiqachuudhaaf namoonni baay'een irra hin qullaa'u naan jedha Waaqayyo. Yaanta mamas. Hafuura ergamaa diinarraa hin qullaa'u, dhukkubarraa hin qullaa'u, cubburraa hin qullaa'u, abaarsa isaan hordofurraa hin qullaa'u. Bishaan kana ila akkanatti gadi namaa gara namoota baay'eetti. Ila akkanatti gadi namaa gara bishaan hafuura qulqulluu. Haaleluyyaa. Akka innaa kilaasii keenya illee shaaworii galuutti, shaaworii jala dhaabantu akka tafurri waaqayyo samiirraa gasnitti namaa jira. Isinitti gadi dhangala'aa jira. Mamas. Sumadha kun. Suma nama lapheen kee amma raafamaa jiru. Suma amma lapheen kee kun mahandaa dadada. Nama lapheen keerraa laphee keerraa si gugu'aa jiru. Laphee keerraa sodaataa jiru. Sumadha namni hafuura qulqulluutti guutamu. Mahandaa shama. Sumadha Yesuus Kiristoosin. Rebelebelebelebes. Mahandaa jabuura bagabassa. Mahagandos pen jin tolobolobos mahandas ila fullu qulqullu sirra buufateera. Ila fullu qulqullu sirra ta'eera. Ila bokkana fullu qulqullu sirratti baname. Deebi'ee sirraa hin caamu. Deebi'ee sirraa hin naamu. Ila deebi'ee sirraa hin naamu. Ila deebi'ee sirraa hin rabu. Afaan haaraa si dubbisa. Abjuu sii kenna. Mul'ata sii kenna. Boqonnaa sii kenna. Si qulleessa. Si dhaaba. Si gorsa Yesuus. Namoonni baay'een akkanatti yaadaga. Yeroo shaaworii kana galtan jala dhaabattu miti. Ila akkatti sitti namaa jira. Ila akkanatti bishaan sirratti gannameera. Samiin sirratti banameera. Manicha keessatti ila taaksii keessa jirtan naa ta'e. Ila sirratti banameera. Maqaa Yesuus Kiristoos. Kilaasii wayii keessa jirtan naa ta'e. Nama gidduu teessan naa taate. Sirratti dhangala'eera. Namoota jiran gidduudha. Sirra bu'eera furri waaqayyo. Sirra bu'eera furri waaqayyo. Sirratti dhangala'eera Yesuus. Sirratti dhangala'eera Yesuus. Sirratti dhangala'eera. Nama gidduu jirturra. Dhaloota gidduu jirturra. Hafuurri qulqulluun si qabsiisa sirra bu'eera. Sirratti maatabameera. Mamasya. Namoota gissa girtu gidduutti. Ila namoota gidduu girta. Ila namoota gidduu girta. Ila namoota gidduu girta. Namoota gidduu girta. Namoota gidduu ta'a girta. Ilkattee dhageeffataa girta. Mahaduu jadamoo. Rebelebelebelebelebes. Rippapapapabas. Mahadaa janama gaba. Hojjechaa girta ta'a. Deddeebi'aa girta ta'a. Rafaa girta ta'a. Sirra dhufeera. Sirra dhufeera. Sirra dhufeera Yesuus. Laantaasi'a. Nime korobos. Perebejene megaay. Yita paradinamasa. Sagaleen kun irratti raawwata warrettan ila sirra dhufaa jira furuu waaqayyo. Sagaleen kun sagalee Yo'eel raajichaa kun irratti raawwachuu qaba. Raajiin kun har'a irratti raawwachuu qaba. Daqiiqaan kun raawwii sagalee kanaa ta'uu qaba warrettan. Haaleluyyaa. Mahadaa jaanta. Namoonni ayyaanattan jirtos keessa namoonni nadibdi malee nadibi ila namni lamas keessa nadibi ila nadibi yoo hin nadibi waa inni ajjeesi warredhan as keessa gidduu naan jedha furuu waaqayyo. Nami lama lubbuu lama tokkotti waaqa dheebotte dheebuu guddaa arga. Lubbuu baay'ee dheebottee qaqaggedhee goggogdee qoshortee jirtu arga. Maanyi kun jennaan hafuura dheebotu dibata dheebotutu jira naan jedha. Lubbuu dibata dheebotu.
lubbuu ayyaana waaqayyoo dheebotu, lubbuu dibata raajummaa dheebotu, dibata faarfannaa dheebotu as keessa gidanaan jira. Dibata dheebotu, dheebotee kakaqee jiru. Bokkaa wayiitu gaditti roobaa nama kanarratti. Ila dibamaa girtaati. Dibamaa girta maqaa Yesuusin. Dibanni si qaqqabeera. Attati dheebote santi qaqqabeera. Guyyaa keetti yarra. Sagalee yoo eelli ragadu kun sirra bu'eera. Maqaa Yesuusin sirra bu'eera. Raawwatameera sirratti. Afuura kana innaa fudhatte bara rakkinaa oolta. Bara namni wawwaatu oolta. Bara namni waan godhu dhabu. Yaa muka natti jigi. Yaa gaara natti jigi. Yaa bishaan na fudhadhu. Na ajjeesi jedhee namni du'a kana ta'e dhabu. Du'a qarshiidhaan dhabu. Hin ooltaati maqaa kana waamatte. Hin oolta maqaa kana. Bara hamaa oolta. Bara bitta. Ofii kee bitta afuura kana innaa fudhatte. Biyya bitta. Afuura baye bitta. Luusfeeriin bittee jiraatta. Mahadisheen. Repepepepes. Wutututuspa. Rebechecheches. Yesus gooftaadha. Anamtu tosinii kadhataa jiru narra bu'ee jira. Afuurri qulqulluu narra bu'ee jira. Gargaarsi Waaqaa narra bu'ee jira. Gargaar. Afuura gargaar. Ceenaan jechaa jira. Darbinaan jechaa jira. Kutii darbinaan jechaa jira. Tajaajilinaan jechaa jira. Raajinaan jechaa jira. Barsiisinaan jechaa jira. Faarfannaan jechaa jira. Iyyinaan jechaa jira. Gammadinaan jechaa jira. Ammayyuu narratti ta'eeranaan. Obboleettii koo obboleessa koo afuura qulqulluutti cuubamuun guyyaa hundumaati. Saatii hundumaati. Cuuphaan bishaanii al tokkodha. Cuuphaan afuura qulqulluu garuu yeroo hundumaadha. Dabaasiya. Kanaaf kaleessa cuubameera. Ammas natti dabalaa jira afuurri qulqulluun. Haleluuyaa. Foon qabeessa hundumaa irratti maqaa Yesuus Kiristoosiin ajajeera. Foon qabeessa sagalee kan dhaggeeffatu hundumaa irratti ajajeera. Baneera. Iswiichi isaa baneera. Iswiichi afuura qulqulluu baneera. Haadhaan gala'u. Dhaloota irratti haadhaan gala'u. Sababii kanarraan kan ka'e dhukkuba ofirraa dhaba. Kintaarotii ofirraa dhabe. Ilaa namni dhukkuba kintaarotii sirratti ba'ee jira. Dhukkubni kintaarotii kun desin irratti ba'ee yoo dhiyoo kan fudhattee argitan jirtu kan sirra tures jira. Lakkoofsa namaa naan kennin afuurri Waaqayyoo namoonni dhukkuba kintaarotii rakkatan jijjiiruu naan jedha Waaqayyo. Yeroo ammaa kana madaa kanatti ibidda wayii qabatu argeera. Ibidda qabatee gubee lafee keessaa, foon keessaa, dhiiga keessaa miciree isaa baasu argeera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun humna afuura qulqulluu sinirra buufateedha. Sirraa fayyada. Abdeetta ofirraa. Amma sammaa kan amanaa sinirra hin jiru. Dhaqaa ilaalaa sinirra hin jiru. Humni isaa dhukkubbiin isaa dadhabeera sinirratti. Godaanni isaa malee nagartu kanaa booddee deebi'een ka'uu ilkee isaa wajjin cabseera Waaqayyo. Baay'ee kan rakkattu jirti. Keessumaa lubbuun tokko dhukkuba kintaarotii baay'ee namoonni qabaatan jiraatan iyyuu malee namni tokko durbuun tokko mucaan durbaa kanaan baay'ee rakkatu jirta. Baay'ee mataatti sigaalaa baay'ee rakkattaa cabeera sirraa. Guyyaadhaa kaasirraa waraanameera jedha Waaqayyo. Gooftaan keenya jabaadhaa dhukkuba kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiin haa fayyan. Ibidda qabsiiste kanaaf ulfaadhu. Waan nu dhageesseef si haa galatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Garuu namoonni dhukkuba kintaarotii rakkatan jijjiiruu naan jedha Waaqayyo. Humni isaa dhukkubbiin isaa dadhabeera sinirratti. Godaanni isaa malee nagartu kanaa booddee deebi'een ka'uu ilkee isaa wajjin cabseera Waaqayyo. Baay'ee kan rakkattu jirti. Keessumaa lubbuun tokko dhukkuba kintaarotii baay'ee namoonni qabaatan jiraatan iyyuu malee namni tokko durbuun tokko mucaan durbaa kanaan baay'ee rakkatu jirta. Baay'ee mataatti sigaalaa baay'ee rakkattaa cabeera sirraa. Guyyaadhaa kaasirraa waraanameera jedha Waaqayyo. Gooftaan keenya jabaadhaa dhukkuba kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiin haa fayyan. Ibidda qabsiiste kanaaf ulfaadhu. Waan nu dhageesseef si haa galatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Gooftaan bara keessa naa eebbisu. Waaqayyo yana isaa isiniif haa baay'isu. Buloonni keenya biyya alaa biyya keessaa jirtan baay'ee sin jaalladha. Gooftaan sin gargaaraa. Anas na gargaara. Waliin dhaaltu mootummaa Waaqayyoo hin taana. Nuti maatii tokkodha. Maatii abbaa tokkooti. Maasanitti afuura kanaan jajjabaadha. Barsiisa sagalee Waaqayyoon jajjabaadha. Humna afuura qulqulluun jajjabaadha. Ani maqaan koo akkuma isinitti himaa ture hojjetaa wangeelaa addunyaan jedhama. Toora WhatsApp irratti. Jagna nani, ba masgal dar ya ferra
የኢየሱስ ልጅ ነኝ ሕይወት ይሻለኛል ሰላም ነፃነት ክብርህ ያለኝ አልሻም ውርደት ብርሃን ከቤቴ ደምቆህ እየበራ አልደናበርም ጀግና ነኝ በመንቀርቀር ያፈርበኝ ከሞት ጋር ተወራርደው አሸንፎታል አዋርደው የአንበሳ ልጅ ነኝ አንበሳ ስሙን ሲጠራው ሳነሳ ማንስ ደፍሮ ሊቀርበኝ የኢየሱስ ልጅ ነኝ ጀግና ነኝ በመንቀርቀር ያፈራኝ ከሞት ጋር ተወራርደው አሸንፎታል አዋርደው የአንበሳ ልጅ ነኝ አንበሳ ስሙን ሲመዘው ሳነሳ ማንስ ደፍሮ ሊቀርበኝ ይሻለኛል ሰላም ነፃነት ክብርህ ያለኝ አልሻም ውርደት ብርሃን ከቤቴ ደምቆህ እየበራ አልደናበርም በጨለማው ስፍራ አመንጉባ አንገራ ዲነኮ ነምቦ ቤሳ ገራ መሳኑኮ አመንጉባ አንገራ ዲነኮ ነምቦ ቤሳ ገራ መሳ አመንጉባ አንገራ ዲነኮ ነምቦ